namoonni har'a asitti argamtan hundi keessanuu galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Waltajjiin tun odoo isin akkanatti hin bareechini hin bareeddu ture. Guyyaan kun anaaf guyyaa ilmaan kiyyaati. Guyyaa ani namumaafin ture guddifachaa islaamaati. Yeroo hedduu irra deebi'aa ture. Warra dhaladhee islaaman na guddifate. Guyyaan har'aa guyyaa ijoollee tiyyaati. Guyyaa kana osoo akkana dhuftanii bareechuu baattanii ani viizaa keeshaa hin qaba ture duuba. Viizaan qaba, biyyan viizaa qabu qaba. Biyyatti illee na hambiftan jechuudha. Guyyaa kanaaf galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Ilmi kiyya Ammaar waan har'a hojjeteef galanni isa haa ga'u, galata Rabbi isa haa galchuu, isa haa guddisu. Isinilleen akka du'aa naa gootaniif barbaada. Imala ani waa guyyaa haasaa kiyyaa anniin hokkola akkasin naa beekaatu. Guyyaa tanamaa haasa'uun arrabni kiyya hiikaadha malee guyyaa tiyyaa ni hokkola. Takkaa miidiyaa tokko gubbatti waanin an ta'illee takkaa dubbadheen beeku. Miidiyaa ufillee nin qabaa beeku. Guyyuu amanni ayyaanni wayita ga'e miidiyaa 3-4tu natti dhufa si keessummeessina jedhanii. Ani warra lafaati malee warra qilleensarraati miti jeen. Har'a immoo dirqiin Ammaar kiyyaatu as baase duuba. Amna imala da'awaadhaa amata 20 kophaatiyya imalee. Amata 20tti aanu immoo maatii tiyya wajji imalee. Kanaafuu ilmaan kiyya guyyaa iida soomanaa salaateetiin bayaan. Namni iida managgala ani immoo alatti hin deemu. Guyyaa iida Arafaa udhiyyaa qalee odoo isiin dhidhiitattuu biraan bayee deema. Namni immoo managgala ani alatti deema. Guyyaa ijoolleen tiyya eebbifamtu ani guyyaa ijoolleen tiyya quraana eebbifamtu markaza Ibnu Kathiir ani biyya Ameerikaa jira. Mucaan kiyya karraa boodaa sheekonni keenya Sheekh Hajjii faan dhaqan amata dabre eebbifame ani Yugaandaa jira. Maatiitu na wajji imale. Imalti tun imala tiyya qofaami imala maatii tiyyaati. Keessaa'u haadha Ammaar imala tana isiitu na wajji imale. Isiin narra imale yoo jaanni malata. Ani diiniif hin jiraadhaa naan jette. Ani kan hin jiraadhu diiniif malee duniyaa fi mitii jette. Ammaar kiyya xiqqaa umraa godhe ani isaa taa'u. Mannilleen kiraadha. Anillee waa humaa waan sibira dhiisulleen qabu. Akkamittiin sibira adeemaa jeeni umriin siin gaafa san amata 19 biran dabru duuba. Rabbi Ismaa'il Ibrahim Haajaraa itti dhiise sanin na dhiisii deemi jette. Allahu Akbar. Umri ama 20 ga'u beek gaafa san. Ama 18-19 akka. Rabbi Ibrahim Haajaraa itti dhiise isan na dhiisii deemi jette. Imalti tun imala haadha Ammaarii wajji imalle isiin narra imale. Jazaa Rabbi si haa kafalu jechuu barbaada. Ammaar har'a kitaaba barreessu kana ana osoon ta'in haadha Ammaartu duuba jira duuba. Galatoomi jechuun barbaada isilleen. Nagayaa fi fayyaan jiruu bareedduu Rabbi si haa taasisu jaani. Dubbiin kunillee waan baramee miti sheekkotarraa. Sorry, I'm sorry. Dhugaa jirtuutu tana. Itti aansee ani haqiiqatti ani Amiin Ibrooti. Akkasi beekaatu. Innillee gowwoomuwan amma waan har'aa kanallee hin gowwoomuwan. Ani hiriyaan tiyya ganda keenya jimaatumatu jirti. Akkasii beek. Silaa isaanuma wajjin hin tumadhaan illee ni beek. Qooda Rabbii ta'ee Rabbiin fedhii isaatiin ulamaa'ii kana dura na dhaabe malee ani silaa nama tokko kaduruu khalaas
jiruun isalleen kuttee jimaa tumatu biyya taargeessan jimaa hogga ilkeen dadhaba mooyyeen tumatu sanumaa beek waan an taasiseemi waan allaha taasise galatan ummata kiyyaratti himadhulleen qabu'an waa tokkollee waan isaanii godhelleen jiru laakiin akkuma nama tokko waan rabbiin na goosise godhe ani har'a waa namni seenan isaanii barraa'uu qabdu kun fuula keenya dura dabre kun ammoo warra fuula kiyya dura taa'u kanatu akkasi beekaa duuba warri seenaa barreessan qabu warri seenan isaanii barraa'uu qabdu warra fuula kiyya dura taa'u ulamaa'ota kanatu ammoo osoo wanni kun guyyaa kiyya ta'uu baate wanni nan juu galatoomi ammaar ilmi xiqqaan lafaa ol deemu kanuti da'awaa keessa dhalatee da'awaa keessa guddate gatii ulamaa'ii beeytee seenaa barreessuuf galatoomi namni si boodan barreessu hedduutu dhufa jechuun yaadaan jaasila kitaabni kun kitaaba san gartee ni kutee kitaabni kitaabni kun gama suurallee isin hin garsiisu yani suuraa tanallee waa maxxansaa hin jenne akkasii akkanaa beeytan kitaabni kun har'a nama amiin ibroo beeku kanaatu kitaaba kana qaraa jee anillee waa hagas hunda gowwaan ta'utu ammoo guyyaa tokko guyyaa kitaabni kun qara'amuutu dhufatu isin har'a allahu akbar ma itti ja'a li'annahu waljijirraa wanni ana namni guyyaa ati qamisa xiqqaa tokko qamisa shuumoo ka jennuun dur gaafa nuti ijoollee shuumootti xiqqaan asiin ol qabne butaantinis jala jirtu yoggaa ol qabne akkuma rabbi beeku beeku namni nama huccuusan uffatee deemu arge odoo inni samiirrallee bararee waan san yaadata gaafa inni daaraa keessa taa'u daaraa ofirraa dhadha'u san yaadata ani amma kitaaba kana ittuma naa gammaduu keessa gara malee kitaabni kun haqaraamu har'aami naa katabi seenaaf hin siinjaa waan amiin ta'eefiimi kitaabni kun yeroon inni qaraamu ni dhufa inshaallah fuula dura qaraama waan hin gammadurra kitaabni kun barruun irraa ammaar barreesse barruu fuula dura as deemtu hedduu nuubanti jechuu kajeela an gammachuun tiyya saniitu namoota waan irraa kataban qabu dhugumaa waan irraa kataban qabu warra qabrii dabre malee warra lubbuun jiru warra waan irraa barreessan qabuutu jira wanni ilma xiqqaan eegalame nama hedduu seenaan qabne irraa barreeffame kun nama guddaadhaan nama guddarraa barreeffamuu kajeeladu kanaafu tarkaanfiin joolleen teenya ulfina aalima fiitiif ulfina kennitee seenaa isaa barreessitu seenuun an akka nama da'awaa godhuu tokkotti naaf gammachuudha rabbiin jazaa gurguddoo isin haa kafalu kana olillee deemuun barbaadu warri har'aa sit dhuftanii bakki isin hanqattee teessan kun hundinuu galatooma isiniin ja'a joolleen addaraashaatu nu dura banaa tahaa ja'anii galma xiqqaa fudhatan isin quban qaban galaana kanatu akkasiif akka kun nu mudate waan hin dhiifama isin gaafadhu dogoggora har'aa hanqina tokko hamana kana keessatti argame namoota faraqaan isan gaynillee ta'e namoota ni yaamna ja'anii ijoollee yaamina balleessite tahee maqaan isaan dhawaminillee tahee hanqina mana kana keessatti argame hunda anaatu dogoggora fudhata akka dhiifama naa gootan isin gaafadha guyyaan irraa akka dhani umrii hangaafellee xoorataan teenye na taasisetu xoorataan kabachiise jeetiin adaama galee dubbiin natti oowwite ar'ammoo kuni akka guyyaa tokko gadi teenye na godhe hundu kunilleen buloona natti dabalee jechuudha kanaafuu galatooma jazaaka isinii haa kafalu shamarran as jirtanii fi warreen haawwan warreen obboleeyyan kiyya hundi keessanuu ulamaa'onni warreen dargaggoota hundinuu galatoomaa isiniin jaa ifaajee teeysan jazaa rabbi isinii haa kafalu anilleen kafaluu hin danda'u jazaa rabbi isinii haa kafalu isiniin jaa galatoomaa akka abbaa maatii tiyyarraa bakka bu'ee galatoomaa isiniin jechuu barbaada